Ba'ee karaa nagaatiin si filadheen jira. Waan si filadheef waadaa waan naa galtee raawwatta amantaa jirurraa ka'a. Kanan gooftaan immoo karaa nagaatiin murtee koo jijjiirrachuu nan danda'a kan jedhu sirna jalqaba irratti akkuma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Jaan uummanni Oromoo qaama qofa osoo hin taane sammuun isaatillee bilisoomtee jirti. Mootummaan kun mootummaa keenya ganama subii baanee filanne sigalee filannee achirra kaayyenne mootummaa ansi filadhee waan an barbaadu naa godhi rakkoo tiyya naaf guuti. Bu'uura misooma kiyyaatiin irraa hanqate naaf guuti jennee mootummaa keenyatti himachuu jirra. Kana qofa irratti hin dhaabbannu. Ulaagaalee misooma qotee bulaa keenyaa wantoota qotee bulaa keenyatti danqaa ta'anii guddina isaaniititti danqaa ta'anii jiran hedduutu jira. Ganaa sadarkaan hundasii irra geenyaa jechuudha. Sigalee qotee bulaan keenya misoomuu qaba. Qotee bulaan keenya jireenya jijjiiramaa jireenya nagayaa jiraachuu qaba. Qotee bulaan keenya akkuma nama kamiyyuu tara takka jireenya bareedaa jiraachuu qaba. Oomishni isaatillee gatii argachuufi qaba. Ulaagaan misooma isaatillee guutamuufi qaba.